Yoo yaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya JMN irraa oduu isaatii kanaaf qabannee isinitti himna. Oduu wajjin kan faana turaan Girmaa Guddisaa. ኢትዮጵያ ፊ አሜሪካን ደደበርሰ ማለቀ ሴራን አላቷቸውፍ ወሊን መሪ ገጌሰን ቡልቻን ባንክ ቢዮለስ ኢትዮጵያ ቦማሞ መረቱን ኢትዮጵያቲ አምባሳደር አሜሪካ ኤርቪ ማሲንጋ ወሊን መሪ ገጌሰን ይጅሩም መሪ ኢሳኒን ደደበርሰ ማለቀ ዳንጋ ጨውፊ ቢታፊ ጉርጉርታ ሴራን አላ ኢቲሱፍ ተዋቹ አካታ ደንዴ ሱረቲ መረተን ይጅሩም ሐሉ መከናን ከራን ማለቀቲን ደደበርሰን ረቲ ሆርዶፊ ታስፈሙ ረቲ ቱምሳ ጭምሱፊ ደደበርሲ ማለቀ ከራ ፋይናንሲ እድሌን አከራ ወተሙ ምርከኔሱፍ haalota dandeessu irratti marii bu'aa qabeessa gaggeessanii jiru. Itoophiyaatti sochii investimentii caalmaatti fooyyessuufis mari'achaa jiraachuu baankichi ibsee jira. Waajjirri giiftii duree mana barumsaa qaroo dhabeeyyii sadarkaa lammaffaa birhaaniif deeggarsa taasise. Waajjirri giiftii duree mana barumsaa bultii addaa qaroo dhabeeyyii sadarkaa lammaffaa birhaaniif deeggarsa meeshaalee garaagaraa kennee jira. Waajjirri giiftii duree dhaloota qaruu fi lammii baratee horachuuf hojiilee murteessoo ta'an irratti hojjechaa jira. Haaluma kanaan waajjirichi damee barnootaaf xiyyeeffannoo kennuun waggoottan 5 darban manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 35 guutuu biyyattiitti ijaaruun tajaajila barnootaa akka argatanis taasisee jira. Kanneen keessaa tokko mana barumsa bultii addaa sadarkaa lammaffaa qaroo dhabeeyyii birhaan yoo ta'u manni barumsichaa barattoota 400 naannolee garaagaraatti simachuun barsiisaa jira. Waajjirri giiftii durees adeemsa baruu fi barsiisuu fedhii barattootaa fi mana barumsichaa dhiheenyatti hordofuun deeggarsa dabalataa taasisaa jiraachuun eeramee jira. Guyyaarraas adeemsa baruu fi barsiisuu saffisiisuuf kan deeggaru meeshaalee garaagaraa kennee jira. Dabalataanis kiliinikaa mana barumsichaa keessatti tajaajila fayyaa barattootaaf kennuuf deeggarsa meeshaalee wallaansaa kennee jira. Kontiraaktaroonni ijaarsaa 120 biyyoota ollaa fi sadarkaa idil addunyaatti dorgomtoota akka ta'aniif hojjechaa jiraachuu himame. Kontiraaktaroonni 120 ta'an biyyoota ollaa fi idil addunyaatti dorgomtoota akka ta'anii fi hojjetamaa jira jedhan ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa aadde Caaltuu Saanii. Akka ibsa isaaniitti karoora waggaa 10 keessatti carraan hojii akka uumamuu fi fayyadamummaan lammiilee haqa qabeessa ta'e akka mirkanaa'uuf hojjetamaa jiraachuus himamee jira. Yeroo ammaas kontiraaktaroonni biyya keessaa 70 caalan misooma koriidarii magaalotaa irratti bobba'anii hojjechaa jiru. Fuulduraafis damee kana qulqullina guddisuuf hojiiwwan hedduun hojjetamaa jiru. Inisheetivii ce'umsa industirii konistiraakshini waggoota 25f qindoominaan kan cimsuu fi dhaabbileen biyya keessaa sadarkaa Afrikaatti ashaaraa isaanii akka kaa'aniif haalaan kan mijeessuudhaas jedhamee jira. Kontiraaktaroonni 20 waggaa muraasa keessatti sadarkaa Afrikaa fi idil addunyaatti dorgomtoota akka ta'aniifis hojjetamaa jiraachuu himamee jira. Rakkoo gama industirii mudachaa jiru furuuf qindoominni dhaabbilee fi qooda fudhattoota akka barbaachisu hubachiisanii jiru. Gaachanni sirna nagaa fi tasgabbii uumuun uummanni dantaasaaf malu akka argatu taasisaa jira jedhame. Gaachanni sirnaa fi nagaa tasgabbii uumuun uummanni dantaasaaf malu akka argatu taasisaa jira jechuun biiroon milishaa Oromiyaa beeksisee jira. Gaachanni sirna qe'ee Oromootti nageenyaa fi tasgabbiin uumamuun galmoonni mootummaa qabaman akka milkaan taasisuuf sirna hundaa'e ta'uu hoogganaan biiroo milishaa Oromiyaa obbo Abarraa Bunoo ibsanii jiru. Uummata nageenya irratti abboomsuun nageenyaa fi tasgabbiin karaa waaraa ta'een akka mirkanaa'u kan taasisu ta'us kaasaniiti jiru. Bakka uummanni nageenya irratti hin abboomnetti nageenya ceesisuun kan hin danda'amne ta'uu kaasanii gaachana sirna sadarkaa uummata keessa ijaaruun nageenya akka waara'u hojjetamaa jiraachuus himanii jiru. Gama biraatiin dhaloonni amma jiruu fi dhufu aadaa fi duudhaa sirna gadaatiin nagaa fi tasgabbiin akka kabajamu kan taasisu ta'uus eeranii jiru. Qaama dhimmi ilaallatu waliin olaantummaa seeraa akka kabajamuu fi hojjechaa jiraachuus yaadachiisanii jiru. Barbaachisummaan humnoota waloo irratti hundaa'uun uummataaf hubannoo kennuun uummanni tokkummaan hojii misoomaa fi nageenya irratti dammaqinaan akka hirmaatu akka taasisus hubachiisanii jiru. Gaachanni sirnaa guutuu Oromiyaatti akka babal'atu hojii hojjetamaa jiru cinaatti sadarkaa barbaadamuun akka cimuu fi itti gaafatamummaa qabuun gahumsaan akka bahu karaa qindaa'ateen leenjiin kennamaa jiraachuus himanii jiru. Deeggarsaa fi hordoffii walitti fufiinsa qabu taasisuun rakkoowwan adeemsa raawwii keessatti mudachuu malan furmaata argachaa akka deeman taasifamaa jiraachuu ibsuu isaanii ragaan kominikeeshinii Oromiyaa irraa arganne ni mul'isa.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu isaatii kanaaf qaban asumatti goolumneeti jirra waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebana.